Ayyee daawwattoota keenya akkam jirtu kun qophii addaati. Qophii addaa har'aa kanaatiin keessummaa qabannee dhiyaanne irra haala yeroo irratti innis tibbi kun tibba birraa waan ta'eef birraa kana keessatti immoo irreessatu kabajamaa baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan waliin jechuun anuma beekamedha. Kan irratti waggaa ayyaanni irreessa kabajamu waggaa dheeraadhaaf kan walitti hidhatu gama adda addaatiin adda bilisummaa Oromoottidha. Kanaaf ayyuuduu adda bilisummaa Oromoo waajjira isaaniitti argamna jechuudha. Obbo Daawud ibsaa yeroo keessatti guddaa galatooma. Obbo Daawud mee uummata Oromootiin baga booqaa birraa geessan jedhame. Gaarii uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa hunda addatti immoo Oromoo mana hidhaa jiru bakka adda addaatti rakkataa jiru hunda baga bacaqii gannaa kanarraati baga booqaa birraatti baatan akka jedhu dhaamsa hunda barbaada. Bara 2018 bara darbee bara adda bilisummaa Oromoo reefu biyya galeerraa kan hafe waggoota isa dura darban yugaa irreessi kabajamu yeroo baay'ee irreessi kan abaawoti jedhamee namni hidhamaa ture. Bara darbee yaadadhu garuu isinis reefu haaraa galtan waan ta'eef baranas alaabaa dhorkuufaa walitti hidhata. Yeroo hedduu namni irreessa kabaju abaawoodhaa yookaan irreessi kan abaawoti jedhamaa ture. Hojjettoota mootummaarraas waan akkasii ga'eera. Dhorkaas ture illee waggoota 20 dura jechuudha irreessa kabajuun. Irreessi kan abaawoti yookaan maaliif irreessa abaa walitti hidhani? Kanaan dura. Gaarii irreessi kan uummata Oromooti. Kan uummata Oromoo irra darbeeyyuu kan warra Kuushii jedhama. Inni kun qormaati isaa gahaatti dhumatee sirnaan fi bal'inaan uummata barsiisuun gara fuulduraatti ka ta'ullee uummati Oromoo waggaa dheeraatiif irreecha yeroo akkasii keessatti kabajata. Waaqa isaa galateeffata. Haa ta'uuti waggaa dheeraa keessattuu bakkoota guguddaa bakka Oromoon itti kana ayyaaneffataa ture bakka inni itti waaqa isaa galateeffatuu fi yaa'ee wal argee wal eebbisee akkuma gumigaayyoo ka waggaa seerallee itti walii labsatee addaan bahu ture irreessi. Inni kun waggaa dheeraa sirna kanaan uggurame turuun kan namni hundi yaadatamudha. Akkuma sirna gadaa bultee akkasumas immoo sirna Oromoon ittiin bulu aadaa isaa duudhaa isaa kun bakka hedduutti guguddaan isaa dhorkamee ture. Inni kunis dhorkamee ture. Haa ta'uuti hafteen isaa bakka hedduutti kabajama waggaadhaan. Ani akka mataa kootti gandattiin dhaladhetti irreechi masqala ta'ee buleesaa irreecha jedhama. Malkaa irreechaa laga abuunaa irratti ijoollummaadhaan kabajaa guddanne. Bakka akkasiitti bakka hedduutti hafeera irreessi hafteensaa. Haa ta'uuti hora sadiitti bishooftu jechuudha. 92 waggaa tokko dhaqee achitti kabajamuu jalqabamuu ni yaadadha. Nama xiqqaatu ba'ee gaafasi. Achittis akkasuma waggaan kabajamaa ture ittiin hubadha. Haa ta'u malee waan kana keessattuu hora sadiitti ka kabajamu kana booda keessa erga adda bilisummaa Oromoo bahee dhorkuu akkuma durii sana bakka adda addaas dhorkuu sun jiraachuu mala kana fakkaataan yeroo dheeraatii fi namni akka hin baanetti haamlee dhorkaa naannoo sanatti akka waliin geenye gochaa mootummaan IPRDF dhaabbate kun itti fufuun guddoo yaaddessaa ture. 2002, 2003, 2004 isa kana caasaa biyya keessaa waliin bakka kabajamaa irreecha hora sadee kana ol kaasuudhaaf qabsoo hedduutu gaggeeffame. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo miseensota hedduu itti dhabeera. Maallaqa guddaa itti dhangalaaseera. Aadaan uummata kanaa fi uummati kun aadaa isaa kana
ka waaqatti galateeffatu ka bakkatti wal gahu akkasumas immoo akka waggaa haaraatti ilaallata Oromoon masqala bahee kana inni kun ol bahuu qaba ka jedhuudhaan xiiqiidhaan hedduu irratti dadhabne hedduu irratti wareegamni bahe isaan kana keessaati hawwisoo jaalle Yosef ka warra akkasii keessatti argaman sababa kanaan Yosef gammachuu sababuma kanaan akka ajjeesanitti hubadha karaa mataa malee fi hawwisoon inni keessa jiru suni hedduu wareegama hedduu irratti baasan waan kana lafaa ol kaasuu keessatti isa waliin egaa ka warri qindeessan caasaa dhaabaa waggaan abbootii gadaa kanneen kana akka ol ka'u wareegama baasan wajjin maanguddoota wajjin haala rakkisaa TPLF waraanaan ogguru keessatti naannoo Bishooftuutti fi bakka adda addaatti seensa Bishooftuu irratti booda immoo akka guddataa deemeen kutaalee karaa bahaa karaa kibba bahaa karaa booranarraa warra dhufani dhiharraa warri dhufani egaa karaa irratti reebamuu makiinarraa buufamanii ugguramu hanga sanaa hagam akka wareegamni kun ulfaata akka ture kanneen ayyaanicha keessatti dabarsan hedduu ni yaadatu jenneeti amanna. Kana keessatti egaa maallaqatti bahee fi itti dhabbiin itti ta'ee guddaadha. Isa kanarraa waan kana lafaa ol kaasuu keessatti qooda ummati keenyaa fi dhaabichis godheen sadarkaa kana gahuun haala rakkisaa akkasii irraati ka'ee ayyaanichi ka Oromoo ta'ee ol bahuu ka Oromoo ta'uun waan haalamu miti garuu akkasitti irra dadhabamuu keessa ka adda bilisummaa Oromoo ol kaasee ka adda bilisummaa Oromooti jedhanii cinaatti maqaa kanatti maxxansuun wareegama kanarraati ka'ameeti malee irreechi ka ummata Oromooti. Ummata Oromoo irra darbeeyyuu ka ummata Kuush itti ayyaaneffatudha jedheen hubadha karaa mataa. Tole dhugumadha akkuma masin jettanii wareegama hedduu akka baasedha adda bilisummaa Oromoo afaanii fi aadaa Oromoo kana guddisuudhaa fi hojjetaa mootummaa ta'anillee irreessa dhaqanii kabajuun yakka ture. Ani duratti dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Itoophiyaa jedhamu keessa hojjetan ture. 2003 fa'aa 4 fa'aa guyyaa meeqa irreecha abaa'oodha kabachee yookaan qophii hojjettee koreen alaamuu fa'aa alamuu qixxeessaa hojjetan wareegaman du'a isaanii gabaasnaan akka biraatti wanni ta'ee adabbiin namarra gaggahaa ture. Yeroo sanas kan namoonni adabaman adda bilisummaa Oromoodha kan jechisiisu faayaa isaanii hidhatanii deeman alaabaa isaan qabatanii deeman ture. Akkuma dura jedhe bara 2018 agarre malee isa duraa fi wanni jedhu. Ammas barana gadda gaafa fiigichaa irreechaa jedhamee fiigamaa ture. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii deemuun orkaadha jedhamanii namoonni harkaa guuramaa ture erga mul'ateera. Boolee fa'aatti magaaluma Finfinnee adda addaa keessatti. Heera mootummaatu akka godhamu aadaa guddifachuun hundee gara heerri mootummaa alaabaa baa'oo kana abaa'oon karaa seera qabeessaan isinuu waajjira banattanii jirtu bulallee keessa. Maaltu akka ta'e alaabaa kana qabatanii deemuun miidhaa maal qaba? Akka yaaddanitti. Miidhaa hin qabu. Alaabaa isaa ka jaallatu faaya aadaa faaya adda addaa biyya eessaattuu yeroo kabajamu namni waan barbaadu hidhatee ba'a. Mallattoo adda addaa hidhatee ba'a. Mallattoo adda addaan kuni kalarii adda addaa kennaa fi ayyaana sanaaf ayyaana miidhagina hedduu ayyaana bilisummaa haa ta'u ayyaana aadaa haa ta'u bifa adda addaan wal gahala kanattis biyya hedduutti paartiin adda addaa gartuun hawwisoo adda addaa gartuu aadaa adda addaa biyyoota adda addaatii ka dhufanii akkasumas immoo mallattoo biyya isaanii alaabaa biyya isaanii adda addaa qabatanii achitti mul'atu biyya eessaattuu. Biyya kana keessatti tokkoffaa waan dimokiraasii lallaba mootummaanis ummatis dimokiraasii jedhee lallaba paartiileen siyaasaas dimokiraasii jedhanii lallabu kuni waggaa 50 deeme
haa ta'uuti dimokiraasiin kuni bakka garii yeroo gahu hiika dhabeeti mirga dimokiraasii isaanii gariitiif ka gallakkifamu gariin immoo kan itti dhorkamu kuni ka keessa darbamedha jechuudha waggaa dheeraa ammas kan nuti itti fufee jira ka adda bilisummaa Oromoo fi alaabaa isaa yoo fudhannee ilaalle alaabaa kana adda bilisummaa Oromootti wareegame akkuma afaan Oromoo ol baasee aadaan Oromoo akka ol bahu wareegama baasee wareegama kanaan immoo akka Oromoon uf mul'atu godhe kuni waan haalamu miti haa ta'uti adda bilisummaa Oromoo qofaa miti kan hunda irratti qabsaa'e paartiileen adda addaa irratti qabsaa'aniiru ummati Oromoo bakka hedduutti bifa adda addaan ijaarame irratti qabsaa'eera deemsa keessa alaabaan kuni ol bahee adda bilisummaa Oromoo ol bahee mallattoo adda bilisummaa Oromoo haa ta'u malee alaabaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo immoo uummata biratti fudhatamuu fi alaabaan kun fudhatamuun sodaa threat godhee fudhateera mootummaan kun. Ka darbees kan nama gaddisiisu immoo ka amma jiru kun. Akkuma sila jettee fi jenne irreecha kana wareegama guddaan ka ol baasee adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo fi akkasumas qabsaa'ota adda addaati. Warri gaafas kana ol baasan abbaatti ta'anii waan ni jedhan har'a warra keessummaa ta'eeti ka qopheessuu fi ka namaa eeyyamuu fi ka namaa dhorkatu adda warra gaafas kana baqataa turan ta'uu iji namaan arguudhaan waan nama gaddisiisu kana keessaa tokko kana jechuudha. Wareegamtootaa fi wareegamaa fi alaabaa kana mallattoo uummata Oromoo kana ta'e kanaaf kabajaa kennan isaaniifuu kabajaa ta'e otoo mul'atee jiru kana dhorkuutti itti seenuun ammas taanaan walitti bu'insa akkasumas wareegama hin feesisnee fi haala uumuu fi kana afeeruu ta'a kanarraa yoo uf qusatanii fi uummataaf illee jedhanii yoo irra dhaabbatan gaariidha. Maaliif ka itti wareegame kanan dhiisu gallakkisuuf illee ta'u wareegama akkuma kanaan duraatti itti baasee itti fufa malee irraan dhaabbatu waan itti wareegame kanammoo waan argachuuf lafa kaawwate waan jiruuf hanga sana argatutti sunis ummati Oromoo bilisa ta'ee waan barbaadu filatee waan barbaadu uffatee waan barbaadu baatee socho'uu danda'u kana jechuudha. Kana hanga argatutti hin dhaabu. Kana hubatanii wareegaman feesisnee fi walitti bu'insan feesisne akkan afeeramne irraa akka of qusatan qofaan dhaamsa koo dabarsuu barbaada kanarratti. Amma ijoollummaatti sukkaaraa yoggaa gabaadhaa bitanii galan nuun kennan ture. Sukkaara sana hannee nyaanna. Otoo haati keenya wayita sana sukkaara sana akkuma bitanii galanii nutti gadhiisanii jiraatanii nyaannee quufnee daa'imni sukkaara nyaattee quuftee lammataa sukkaara iyyuu hatuuf hin deemtu turte. Amma akkuma jettan alaabaa tokkoon kan uummanni gara kibbaa Oromiyaa dabalatee akka biraatti hiiku alaabaa diimaa magariisa keelloo jedhamtu kana kan lumuxxii taate kan Minilikii fi Haayile Sillaasee Gimboo Sabaatti fakkaatu qabatanii waggaa wayita paarlaamaa keessa taa'an mataatti hidhatanii dubartoonni yookaan gaafa hiriira ba'an namni isaan tuquu jedhameetu himatama hawaasa Oromoo fi warra kaan biratti. Akkuma jettan immoo mallattoo faajjii diddaatti kan jedha'ee alaabaan kun kan dhaaba siyaasaa irra darbee kan uummataati jedhamu kana dhorkuun uummanni akka jaalatamu godha amma jaarama warra dhorkuu yookaan paartii biyya bulchus akka isaan dhowwuun kun isaan jaalachiisa akka isaan jaalataman godha baay'ee isaa. Amma waan guddaan jaalatamuu fi jibbamuu sanaa miti inni suni isaantu madaalata. Waan guddaan kuni akkuma atuu jette mallattoo eenyummaa Oromoo ta'eera alaabaan kun. Kanaan immoo qabsoo bilisummaa isaa bakkaan gahate kana fuulduratti qabee irratti wareegamee bakkaan gahatuuf murannoo isaa waggaa dheeraa keessatti waggootii 27 kana ifaaf ifatti otoo rasaasi itti roobsamu otoo boombiin irratti harcaamu
horar sadeetti immoo sadarkaa xayyaaraa hanga dhimma itti bahanii helikooftara hanga sadarkaa sana iyyuu gahee irra dhaabbanne ummati kun kanarraa baratuu qaban biyyatti ijaarraa akkasumas immoo dimokiraasii kana hojiitti akka hiikamu murannoo keenya murtii keenya erga jedhameeti kana dhorkuun akkuma atu jette sadarkaa sanatti illee gadi waan ta'uu baate akka ijoollee sukkaara hattee yoo sukkaara gaditti lakkisan sukkaara sana iyyuu nyaachuu hifattee dhiistii sana otoo hin taane hifatee illee ka dhiisu miti ummati kun kana mallattoo isaatii irratti wareegamee waggaa dheeraa ka ittiin deemuuf deemudha. Amma bakka hundattuu yoo ummata keessa arganii alaabaa kanatti kan hin boonye hin jiru. Xiqqaa guddaa jaarsa dubartii kuni ufuma xiiqiidhaa fi yookaan warra kaaniin dorgomuu warra alaabaa lummuxxii qabaniin dorgomuudhaaf otoo hin taane maatiitu itti wareegame kana baatee kana uffatee deemee kana fuulduratti qabatee otoo rasaasitti dhuka'u kuni akka hin kufne baatee ka dhiigee ka wanni ta'utu bakka hedduutti argamee jira. Kanatu qalbii fi sammuu isaa fi qaama isaa keessa jira ummati kun. Kuni akka kabajamuufi barbaada. Kuni kabajamuufiin nagaa buusuu keessatti darbee immoo mootummaanis akka mootummaatti kabajamuufi beekumtii illee argatii irratti isa dhorka. Mootummaa abbaa fedhe yoo kanan kabajne mootummichis beekumtiin qabu akka mootummaattis kabajamuuf hin taa'u. Mootummaa ummata wajjin wal lola itti fufutaa jechuudha. Kanuma hubannoon ani qabu. Amma kana wal qabatee biyya kana keessa biyya kana kaalandarii biyya kana keessatti waggoonni keessa guyyaan ayyaana jedhamee laguu ta'ee cufaan jijjira. Baay'een isaanii amantaa wal qabata. Ayyaanni irreessaa gara waggaa hedduuti as mileenota 5 hanga 10tti tilmaamuun uummata kanaan kabajama. Baay'ee ulfaata. Garuu mootummaan Oromiyaas haa ta'u federaalaa beekamtii kennee fi kaalandara yookaan immoo waggaa keessatti ayyaana irreessaati jedhee bahee hin jiru. Otoo akkas ta'e gaariin ta'u mootummaaf uummataafis tokkummaa jedhamuufis. Inni kun gaaffilee hedduu of keessatti hammatudha. Ka Oromoof kabajamuu qabu akka Oromootti mootummaan Oromoo isa kaanillee akka federaalaa sana booda iyyuutti deemna. Ayyaanota Oromoo jedhee ka irratti walii galee waan ta'u gara fuuldura isaatti ka isa eeggatudha. Amma kaalandara sana keessa galchuuf waan osoo hin taane amma irreechi qabsooma keessa osoo deemu kanneen itti dadhabanii sadarkaa sana geessisan ni galateeffanna. Kanaaf inni kun silaatii tilmaama sana geessee UNESCOon gara sadarkaa sanatti erga waan ta'e ayyaana guddicha waan kana gara sanatti geessuuf egaa ka ummaticharraatis dhiibbaa irratti wal tahuu mootummichis itti yaaduu barbaadan itti fakkaata. Inni kun gara fuulduraatti ka waan ta'u hunda caalaa garuu ammatti fardiin irreechi nagaadhaan walitti bu'insa malee hundi bilisa ta'e waan isaaf malu waan ta'u amma sadarkaa sanarrayyuu darbee ka itti bizinesi hedduu ittiin waan ta'u waan ta'eef otoo haala cinqii tokko tension otoo hin uumin abaluun dhorkuu abaluun eeyyamuu keessa otoo hin seenin waan kana nageenyi ummata sanaa qofa ka booressanii fi ka boora'u nageenya ka waan godhu sana irraa ittisaa irreessi kun bilisaan akka kabajamu gochuun ka hundarraa eegamudha. Hawaasarraas dhaabotii siyaasarraas mootummaanis kana ka booressuurraati tarkaanfii adda addaaf labsii adda addaarraaf qusate kuni bilisaa fi gammachuun kabajamuu sana haala uumuu kanuma kan hin dhaamsa godha barfachuu barbaadu. Irreessi kun as gahuudhaa fi jalqaba irratti kan tuquu tattaafadhee hawaasuma Oromoo keessattuu hubannaa argatuu fi miseensotuma keenya keessattuu hubannaa argatuu fi hojii guddaadha nu gaafate. Gaafa duraa
waan akka amantii wayii godhatanii fudhatanii nullee yoo irratti argamne isa kanarratti argame kanarratti immoo maaf hin argamne nu cinqwenne irreecha yuurraa dhaquu dhaabbanneeti maaliif adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa seekular waan ta'eef akkasitti hubatanii kunis madda ka'anii irratti wal jeeqan akka hin taaneef wantichumti akka guddatu booda immoo hubannoo keessa waan kun ka amantii akka hin taane ka aadaa akka hin taane kana hubachiisuu keessattuu dadhabbii hedduu fi barsiisa hedduu nu gaafatee jira. Amma deemee Oromoon ufitti fudhate. Oromoon ufitti fudhatuu fi akkasitti kabajamuu sana keessatti kuni kabajamee fi osoo wal dura dhaabbannoo fi inni kaan ka mootummaatti hirkatee isa kaan dhorku akka hin taane eeggannoon ta'ee bilisa ta'ee gammachuun akka Oromootti kabajee ka barbaadu waan barbaadu qabatee ba'ee kana gochuun ka nurraa eegamu mootummaarraa eegamu jedhee nu godhaa jechuudha. Dhugaadha akkuma duraan tututtanii fi uummata Oromoo fayyoota biratti ka baay'ee beekamu bu'aa adda bilisummaa Oromoo buusee jedhamu keessaa tokko biyya Oromiyaa jedhamtu daangaan ishee beekamte jiraachuudha addunyaa irratti beeksisuudha. Afaan Oromoo afaan hojii afaan barnootaa akka ta'u qubee mataa isaa kalaqamee fi aadaa kana guddisuu dagaagsuu keessatti wanta adda addaa irratti maqaan isaan ka'a adda bilisummaa Oromoo adda durummaadhaan jechuudha. Oromiyaan gaafa garbummaa jala galte jedhamu jalqaba Oromoon kan sarbame inni guddaan Finfinnee gaafa gadhiisedha. Oromoon asirraa buqqa'uu aadaa isaa fi alagaa jalatti cabuudhaaf sababadha. Kanaaf Finfinnee deebisanii qabatuun xumura gabrummaa ta'a jedhanii warri yaadannee jiru. Kanaaf irreechi baranaa Finfinneetti kabajamuuf jira. Guyyoota muraasaa booda jechuudha. Baran kabajuun kun tarii gaaffii waggaa booda waggaa jaarraa tokko olii booda deebisuudhaaf tattaaffii godhame bu'aa isaati moo kan siyaasaati moo dhaabbatummaallee qabaate tuufiinsa itti ni yaaddu asitti kabajuu kan Finfinneetti. Asitti kabajamuun kun historically bakka guddaa qaba. Kunis deemsa keessa qabsoon bilisummaa Oromoo dhiibbatee dhufee sentarii qabachuudhaaf center stage qabachuudhaaf mallattoo xiqqoo ishee ta'ee mul'achuu danda'a jedheen amana. Kunis maali akkuma jettee uummata keenya Finfinnee keessaa buqqifamuun guddaa ka uummata keenyatti baasedha. Keessattuu uummata keenya naannoo kana jiraataa ture asitti asii dhiibamee bahuu keessatti haala suukanneessaa seenaan yaadatutu lafa jira jechuudha. Kanaaf uummata keenya naannoo kana keessattuu Finfinnee ka hora sadii sanuma akkasitti lafa bakka xiqqaarraa guddatee sadarkaa sana gahe kun immoo asitti kabajamuu jalqabamuun ummati naannoo kana kaa'oon deebite ka jedhu sana jalqaba isaati jedheen amanaa jechuudha. Inni kuni isaaniif ka seenaati nuufis akka Oromootti ummata keenyi naannoo kana keessattuu addatti keessa isaatti waan gammachuu dhagahamu nutti dhagahama gammachuu guddaa akka ta'u ummati Oromollee kana akka guddaatti fudhatee waan ni ta'u kunis giddu galeessa kanatti uf deebisuu keessatti ishee xiqqoo ishee tarkaanfii ishee xiqqoo garuu qabsoon bilisummaa immoo dhiibbatee waan guddaatti deemuusaa agarsiisa. Kana seenaa keessatti hiika guddaa qabaatinsi Finfinnee keessatti kabajamu jechuudha. Kanaaf akka waan guddaa tokkotti fudhannee inni kuni kanarra dhaabbatamee gara fuulduraatti deemuuf Oromoon yoo tarkaanfii isaa tokkummaadhaan deemsa isaa yoo sirreeffate qabsoon bilisummaa Oromoo walumaa galatti mirga uummata Oromoo harka isaa galfachuuf yeroon isaa fagoo hin ta'u jennee amanna. Akkuma dhiibee dhufee kana akka asitti kabajuu nu gochisiise bilisummaa sana asitti qaqqabuudhaaf fi tarkaanfatuudhaaf humni keenyallee kana keessatti tokkummaa keenya jabeeffataa deemuu keessatti
qooda guddaa ni qabaata jedhee namana. Kanaaf uummata keenya naannoo kanatti asiitii aadaan isaanii eenyummaan isaanii buqqaatee fi addatti bakka kanaan nu ga'ee isaaniin jedhaa. Tole gara xumuraatti deemaa jirra Jaal Daawud. Haala yeroo irratti wadhaamsa qabatan keessattuu amma Oromiyaa keessattuu dhiyaa Oromiyaa fi kibbaatti wanti dhaga'amuuf sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru mul'atu kan nama gaddisiisudha jedhanii hedduu dubbatu namoonni fi hoggaa yaada wal jijjiiran illee mul'ata. Hiraarsa yookaan immoo zaliila namarraan gahamuun malleetu gahamaa jira, nama ajjeesu jira jedhama. Mee haala Oromiyaan keessa jirtuu fi Baarittiin keessa jirtu laalchisee dhaamsa walii gara kan dhaammattan qaama laallatuuf yoo jiraate. Walumaa gala kan jechuu barbaadu tokko irreecha kana Oromoon hundi harka wal qabatee nagaadhaan irreecha kana kabajatee waan walitti dhaammatus dhaammatee akka nagaadhaan kabajamu hawwii kooti. Kanuma nagaadhaan kana xumuratu irratti hundi akka wal kabajee walii kabajee akka hojjetu dhaamsa koo dhaammadha. Haala waliigalaa kaafte haala waliigalaa yeroo laallu amma sila waan alaabaa kaafte. Alaabaa keessatti waan alaabaa biyyaatu jira. Alaabaa biyyaa jedhamee ka mootummaan ittiin seeraan lafa kaawwatetu jira. Sanaa alatu deemaa jira mootummaa keessatti karaa irratti filling station yookaan bakka beenzina guuttatanitti alaabaan kunis sirna kabajamaa jira. Kana fannifatuun bilisaan dhimmatti bahuun mirga isaaniiti. Ka mootummaa miti garuu inni kun. Ka warra sana qabatee leellifatuuti mirga isaaniiti. Kuni Finfinnee walakkaatti akkasitti kabajaa waan inni ta'ee jiru garuu alaabaan kaanirraa kan dhorkame namni itti ajjeefamu namni itti raarfamu ta'uu isaati biyya guutuu keessatti argaa jirra jechuudha. Kun Itoophiyaa keessatti ka jalqabaa miti. Nuti seera lama jalatti bulu Itoophiyaa keessatti sirna lama mootummaa tokkicha sirna lamaan bulaa baane. Oromoodhaa fi warra kibbaaf sirna qabiyyee lafaa addaa seera lafaa addaa. Warra kaabaaf immoo sirnaa fi qabiyyee lamaa seera lafa itti dhimma bahanii akkaataatti lafa qabatanii adda ka ta'e isaan warra abbootii lafaa restii ka qabani nummoo sirna abbaa lafaan dhufee lafa keenya saamuu fi warri amantii lafa qabatuu fi mootummaan lafa keenya saammatu sirna kana eeyyame keessatti baane jechuudha waggaa dheeraadhaaf. Ammallee seeroti hedduun mootummaa kana keessatti akkasuma jechuudha. Mootummaan kun akkatti bulchuu fi akkatti paartii tokko ilaaluu fi paartii kaan ilaalullee akkasitti isa double standard jedhee faranjiin waan jedhu akkasitti jirra jechuudha. Nageenya kabachiisuu fi Oromoon nageenyi isaa jiraatu akka Oromootti akka nagaa ta'e jiraatu irratti illee mootummaan kun ilaalchi inni Oromoodhaaf kennuu fi naannoo biraalleetiif kennu akkasumatti adda ta'eeti argama jedheen dhufu. Naannoo Oromootti Oromoo cabsuuf humna isaa qabobbaasu kanneen biraa akka gartuutti of ijaaranii Oromoo irratti miidhaa geessisan illee osoo arguu akkan arginetti irra callisu haala Direedawaa keessa deemurraati ala wanti dhugaa namatti mul'isu hin jiru. Haala Walloo keessatti deemaa jiru arguu keessatti akkatti mootummaan kun qabeerraatti waan addaa hubachuu danda'a. Nageenyi Oromoo Oromiyaa guutuutti boora'ee jira. Dhuguma karaa dhiyaa fi karaa kibbaa haala suukanneessaatu jira. Garuu bakkatti Oromoon nagaa qabaatee bulaa jiru baay'ee dhiphataa deemee dhufaa jira. Ammallee daangaa warra Somaalotaa irratti namni keenya dhumaa oola, du'aa oola, karaa dhiyaa mootummaan nama fixaa oola. Isa kana Oromootu akka Oromootti qaamisaa naannoo tokko yeroo dhiigu inni kunis anaatu dhiigaa jira jedhee hundi wal hubate kuni akkaataatti dhaabbatu mootummaan kanarraa dhaabbate nagaa akkatti buusee rakkina siyaasaa akkaataatti furu uummata Oromoo ilaala kana kabachiisuu fi akka mootummaan kun kana furu gochuun malee
qaama mootummaarraa kan eeguun waggaa 150 eegne kan hin argatiin eeguu ta'a jechuudha. Kanuma qofaadha. Ka mootummaadhaaf dhaamsan qabu maaliif waggaa dheeraa walitti himne walta'iinsa goone walta'iinsa kanan kabaju kana cabsee nageenya Oromiyaa keessatti kan jiraanne lola bal'isuu ajandaa waan qabuuf kana godhaa kanuma kan hin jechuu danda'u. Tole hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo keessan fudhattanii gaaffii keenya yeroo gabaabaatti nu keessummeessuudhaaf fedhii qabaachuu keessaniif guddaa galatoomaa baga booqaa birraa geessan isiniinis jecha. Daawwattoota keenya qophii addaa har'aa irratti xiyyeeffannee kan amma dhageeffattan irratti xiyyeeffannee kan dhiyeessine waajjira adda bilisummaa Oromootti argamne kanuma fakkaata ture. Kanaaf waan hordofaa turtaniif horaa bulaa Andassuu Duulaati. Madamati kenna saana makenna naganu godi wannu tolle nurra fageesi wannu tola nutti deheesi ya rabbi kaasi kadanne jala diddem beitu barri kun bara kufa bara dagagina bara milki bara wayyanna hunda tarkanu ya rabbi nu god
keenya. Gurraacha garaa garbaa tokkocha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliin leejjennee sitti bobbooñ nagahiyyaa waaqa keenya. Leejjennee sitti bobbooñ nagahiyyaa waaqa keenya. 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 Laafee gootaa boba'ee dhiiga gootaan lolahee qeerroosii wabii ta'ee qeerroosii wabii ta'ee. Iyya barbaacha dhugaa Oromoon maaliin goone dhiiga itti kaffalee lubbuu fi aarsaa godhee galaa qurxummii taanee idubbanna arrammoo erga harka wal qaabannee galma ga'uutti jirra daandii dhugaa qabanne daandii dhugaa qabanne somni gurra guddataa barii obboroo ba'ee waaree karaatti kufaa dhugaan hin ariifatu akka dhukkubbii ijaa sunee galgalaan dhufa ula godeessaa malee garaan godeessan qabu tokkummaa dhabnaan malee diina twichoomnaan malee daangaan Oromoon cabu daangaan Oromoon cabu siinan naman dagatu namas na dagata gantuuf gadhi ilmaatu imaanaa sabaa nyaata irrafu maal irrafaa mambooree baasutti amman seenaa Oromoo addunyaadhaaf ibsutti waadaa fudhadheen ba'ee waadaa guutuu takkalee sobeetuuf fafakkisu dhugaa jirtu naa galee dhugaa jirtu naa galee baddaarra roobnaan malee gibe maacha lalaqaa woboon jiraannaan malee qeerroon jiraannaan malee arreen jiraannaan malee eenyu falmataa ka irraafini sisini lammii kuulu kuduutti loltu ibaafannani falmanna gumaa guutuuta keenya ormaa keessi buutu. Irraafini sisini lammii kuulu kuduutti loltu ibaafannani falmanna gumaa guutuuta keenya ormaa keessi buutu. Irraafini sisini lammii kuulu kuduutti loltu ibaafannani falmanna gumaa guutuuta keenya ormaa keessi buutu. Irraafini sisini lammii kuulu kuduutti loltu ibaafannani falmanna gumaa guutuuta keenya ormaa keessi buutu. Maala haaromsita. Oromoo taaranda dureessa irraan buqqifnaan taana hiyyeessa kanaafuu ilaalu dandeetto osoo dhangala'uu dhigne lammii koo. Kanaafuu ilaalu dandeetto osoo dhangala'uu dhigne lammii koo. 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 Dinatti dukkaana eeguyaani. Dinatti dukkaana eeguyaani. Dinatti dukkaana eeguyaani. Dinatti dukkaana eeguyaani. Jajjabduu goota Oromoo ko galmaan ga'uuf itti affuma qabsoo ko bilisummaa dhaabar boqonnaan ko.
salphise kunoo diina kee ilma salphise kunoo diina kee. Rafudaaleen fiyaddaa mamiti ani keeroon abdaddaa. 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 Abbaa biyyaa ani keeroon abdaddaa. Abbaa biyyaa ani omoon abdaddaa. Abbaa biyyaa ani keeroon abdaddaa. Abbaa biyyaa ani omoon abdaddaa. Abbaa biyyaa ani keeroon abdaddaa. Abbaa biyyaa ani omoon abdaddaa. Ani keeroon abdaddaa. Ani omoon abdaddaa. Ani keeroon abdaddaa. Ani omoon abdaddaa. Ani keeroon abdaddaa.